كتاب 40 حديث دقدمي شنفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الحديث حديث الخامس والعشرون دقدمي شنفا. عن أبي ذر أبا ذر راودي فمي رضي الله عنه الله نسر هاجالته أيضا اتدابيني وانت جدوف مالي حديث دبر اللي نتوديسي أبا ذر توديسي كناف أما اللي أبا ذر راودي فمي جيجو أن ناسا نموتني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الراتاني صلى الله عليه وسلم قالوا جدا للنبي نبيا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا إرجما الله ذهب ديمي جرا أهل الدثور ورّي الدثور قبين غرغدة بالأجور أجري ونين ورّي قبين غرغدة قبان أجري الآن نبرا كتاني جران نبرا دبراني جرانين يسلون قاو جري أكما نصلى نتي صلاة يسلون صلاة كما أكما نصلي نتي صلاة ويصومون نصوما كما أكما نصوم نتي صومنو أكما نصلى صلاة أكما نتي صوم نتي صوما garuu garaagarummaan keenya kana jedhan. Garaagarummaan maali? Wayitasaddaquuna ni sadaqatan bifuduuli hafaa amwaalihim qabeenya isaaniitiin. Beeka qabeenya isaanii irraa ka isaanirraa hafeen sadaqatan. Qabeenya gurguddaa waan qabaniif jechuu. Ni jedhe Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qaala jedhe awaleysa sila qad dhugaa ja'ala hin taasifne Allahu Allahin lakum isiniif. Sila rabbiin waan ittiin صدقتني سنين تاسفني ما تصدقون به وان تصدقون تتصدقون صدقة به إسان وان سنتين إسا صدقتني ربي سنين قوني سرجلنين مال صدقاء أنو جعلن يتني عدن إسنين اللي وان صدقة ربي سنين قوني صدقاء ويبري بيشات إجلنين إن بكل تسبيحة إن بكل هند تسبيحة قل ليسوتين سبحان الله يجوتين صدقة سنيف جرا سبحان الله يجوتين أدلة صدقات كنته وكل تكبيرة شفتي يوكان هندي تكبيرة قدي سورة الله أكبر يجورا صدقة الله أكبر يوتي صدقة رغدا وكل تحميدة هندي تحميدة فارسورة الحمد لله يجورا صدقة وكل تهليلة هندي تهليلة ربي كإنا لا إله إلا الله يرانيتين فارسون صدقة وأمر أججون بمعروف وان بكما تأتي يوكان وان شريعان بكما الأجديس أجج وان خيري تأتي أججون صدقة ونهي الأرغون عن منكر الروا والعلامة دي وان شريعان إدو إسافنجني وان حراما إرى الأرغون صدقة وفي bud'i yookaan qaama saalaa ahadikum tokko keessanii keessatti illee sadaqatu jira. Takki ammoo hiikaa biraatiin wafii bud'i walqunnamtii saalaa geggeessuu keessa ahadikum tokkoon keessan walqunnamtii saalaa yeroo geggeessu sadaqatuun sawaaba sadaqaatu isaaf jira. Qaaluu jedhan sahaabonni yaa Rasuulallahi yaa ergama Allahi ayaatii sila ni dhaqa ahadunaa tokkoon keenya shahwatahu fedhii isaatiif jedheetiin tokkoon keenya haadha manaa isaatti haati manaa illee abbaa manaatti akkasii walitti dhaqaniitiin wayakuunu sila ni ta'a lahu isaaf fiihaa walqunnamtii saalaa fedhii isaatiif jedheetiin yeroo dhaqee geggeessu sani ajriin walqunnamtii saalaa fedhiidhaaf jedheetiin yeroo geggeessu tokkoon keenya ajriitti argataa jedhaniin qaala jedhe rasuulullahi ergamaan Allahi sallallahu alaihi wasallam ara'aytum mee sila naa himaa jedhaniin law osoo wada'ahaa isii kaahee qaama saalaa isaa kana osoo kaahee fi haraama keessa osoo kaahee akaana sila ni ta'a alayhi isarratti wizrun ithmiin ma'asiyaan yookaan cubbuun ni ta'a sila jedhaniin jedhanii akka waan deebisaniiti sahabonni nabiyyiin achi booda maal jedhanii fakadhaalika akkuma san jedhaniin idhaa wada'ahaa qaama saalaa isaa kana yoo kaahee fil halaala keessa yoo kaahee kaana ni ta'a lahu isaaf ajriin ni ta'a jedhaniin. رواه حديث كان وديسه جرا مسلم
imaamu muslim. Hiikkaan isaa tokko tokkoodhaan hadiisa 25 kana fakkaata. Mee inshallah hiikkaa isaa dimshaasha kolii galaatti cuunfineetiin haa ilaallu. Hadiisa 25 kana keessatti sahaabonni maal yaadanii sadaqaa wanti jedhamu waan qarshii qofaan yookaan birrii qofaan asii achi kennan jedhaniitiin yaadanii. Garuu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam yaada san sirreessanii fi sadaqaa wanti jedhamu qarshii qofa osoo hin taane wantoota hedduudha, kallattii hedduudha, roga hedduudha jedhaniitiin isaan hubachiisanii. Hadiisa kana mee inshallah guutuu isaa ibsa bareedaa waliin Imam Ibn Rajab kitaaba isaanii Jaami'ul Ulumi wal Hikam kan jedhamu keessatti waan dubbatani wajjin ilaallu. Hadiisa sahiihni keessatti Abi Hurayra irraa odeeffame keessatti hiyyeeyyiin warra muhaajiraa nabii keenya sallallahu alaihi wasallamitti dhufaniitiin akkana jedhaniin. Warri qabeenya qabu darajaa gurguddaadhaan ni'maalee isaaniif raggaatuu taateen nu bira dabranii jiranii. Nabiyyiin ndee maaliif akkas jettanii jedhanii gaafannaan maal jedhaniini yusalluuna kama nusalli wa yasuumuuna kama nasuumu akkuma nuti salaannu salaatan akkuma nuti soomnu sooman isaanis sadaqatan nu ammoo hin sadaqannu waan sadaqannu hin qabnu isaan ni ataqan yookaan ni bilisoomsan nu ammoo waan ittiin bilisoomsinu hin qabnu jedhani. Ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhaniin afalaa u'allimukum sila isin barsiisu jedhaniin shay'an wahii tudrikuuna bihi man qad sabaqakum warra isin dabre kana waan itti dhaqqabdan watasbiquuna bihi man ba'dakum warra isin boodaallee ka isaan bira dabartaniini waa akkanaa isin barsiisu sila jedhaniin waan nama hundaa ol taatan walaa yakuunu ahadun afdala minkum illaa man sana'a mithla ma sana'tum waan yoo isin isa dalagdan namni kamuu isin caaluu hin dandeenye nama akka isin dalagdan kana dalage malee yoo namni wayii waan isin dalagdan kana dalage malee ka isin caaluu hin dandeenye isin barsiisu jedhaniin eenu barsiisaa jedhaniin. بودي نبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة صلاة بودا يروس الدومي سدي سبحان الله الحمد لله الله أكبر أكسي جتشو جراني برسيسان بودي وري دريي وان كان أجهانيتين وان أما وري هيي يكون نبي صلى الله عليه وسلم أبدا كان لا تشتو دلغني ذكري سان برسيسان كان اللي دبلتان arshii ofiitiin illee sadaqatan. Nabii sallallahu alaihi wasallam bira dhufaniitiin ergamaa Rabbii kunoo warri dureeyyan mallee nu jala dhagayeetiin akkana dalagaa jiranii jedhaniin. Nabii sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii zaalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa sun tola Rabbiiti jedhani. Rabbiin abbaaf fedheef kennaa jedhani. Qabeenya illee qabaattee yoo sadaqatte biraan ibaadaa yoo qabaatte wallahi sun toluma Rabbiiti rabbuma sii ta'e. Kanaafi lachuunu nama duroomu lachuunu nama kennatu Rabbiin haa taa'isu hadiisni isaa guutuun kana fakkaata. Hadiisa kana keessatti dalagaan sahaabonni dalagaan kun waan nyoodhaa miti yookaan waan warri dureeyyii dalagu kana waan nyaniitii miti yookaan ammoo qadara Rabbii mormuudhaafii miti warri dureeyyii akkamii sadaqataa Rabbiin akkamii akkas dalagaa jedhanii mormuudhaafii miti. Kaayyoon isaanii maalidha? Isaanii dalagaa isaan akkana dalaganiitiin nu caalan kana nullee kallattii biraatiin waan dalagneetiin isaan kana caaluu dandeenyuuni kallattii wayii nu hima nullee akka isaanii gadi hin taane jedhaniitiin gaafatuu barbaadan malee waan nyollee miti qadara Rabbii mormuudhallee miti. Lachuuyyuu miti. Sadaqaa wanti jedhamu qabeenyaan ala wanti sadaqatamu sadaqa wanti jedhamu wanti Nabii sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti dubbatan kuni ulamaa'iin kallattii lamaan isa kaayanii. Tokkoffaa maa fiihi ta'diyatul ihsaani ilal khalq waan faayidaan isaa abbarraa achi dabreetiin nama biraatitti dhaqqabu. Gosni sadaqaa kuni sadaqaa qarshiidhaan yookaan birriidhaan sadaqatan ni caalaa jedhani. Fakkeenya amruun bil ma'ruuf khayri tajajuu badduurra nama dhorguu beekumsa nama barsiisuu qur'aana nama qaraasisuu waan mu'azaa tokko waan nama rakkisu kararraa balleessuu deemsisuu du'aa'ii nama warra muslimaatiif gochuu nama fayyaduudhaaf jecha socho'uu wantoonni kunniin sadaqaa qarshiidhaan sadaqatamu ni caala jedhan ulamaa'iin. Inni lamaffaani maaf naf'uhu qaasirun calaa faa'ilihi waan faayidaan isaa abbarratti gabaabbataa ta'e. Fakkeenya zikrii garaagaraa jechuu gara masjidaa adeemuu zikriini sadaqaa qarshiidhaan yookaan birriidhaan sadaqatamu ni caalaa jedhan ulamaa'iin. Wanta kana Imaam Ibn Rajab kitaaba isaanii Jaami'ul Ulumi wal Hikam kan jedhu keessatti haala bareedaadhaan akkanatti kaa'anii jirani. Hadiisni 25ffaan kana fakkaata sadaqa wanti jedhamu waan bal'aadha. Wanti nuti jireenya keenya keessa raawwannu wanti nuti dalagnu wallahi osoo ittiin iyyanneetiin ka dalagnuuti waan ajriin isaa akka guddatti nuuf deebuu danda'u daangaa meexiin xallaa. Walqunnamtii saalaa namni tokko haadha manaa isaa waliin geggeessumaaf qofa ajrii itti argata. Yaa Allah islaamummaan mee haga badhatu laala. Islaamummaan bal'ina islaamummaa mee ilaala. Wallahi islaamummaan alhamdulillah waan bal'aa waan guddaa nuuf taasistee jirti waan ittiin sadaqannu waan ajriin keenya itti ol nuuf fudhamu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Hadiisa itti aanuun walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.